Akkam jirtu jaallattoota Oromiyaa isiiti. Guyyaa irraa kana ka appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa tokko baay'ee namatti tolu tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Appilikeeshiniin kun silkiin keenya yeroo tokko tokko istoreejiin isaa osoo hin guutin guuteedhee kan iddoon olaa qabu waan ta'eefiyyuu appilikeeshiniin kun furmaata ajaa'ibaa of keessaa qaba. Amma kallattiiwwan gara barumsa keenyatti haa dabarru wajjin tura. Appilikeeshiniin kun pilaastoorii keessaa ni argama. Wantoota silkii keenya irratti guutanii silkii keenya jeeqan tokko tokko osoo nuti hin beekin silkiin keenya ni jeeqama yeroo tokko tokko istooreejiin keenyaan guutuudha nuun jedhee bilbilli keenya nu rakkisa. Waan ta'eef silkii keenya irra waan hunda ofiisaatiif dileetii yookaan haakii waan adda addaa kan irraa nu to'atu jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Calqaba appilikeeshinii kana akkamitti fayyadamnaa eessaa argannaa kan jedhuu fi calqaba pilaastoorii keenya keessa seennaa jechuudha. Pilaastoorii keenya keessa akkuma seenneen iddoo gubbaa sarchii foraappii jedhu kana gubbaarratti sarchii kunaa jechuudha. Maal jennee barreessinaa dabil keet an jedhu erga dhufee sarchii goone argannee nu baay'ee jechuudha. Bisaatti dabil keetoo jennee barreeffannee gosoota appilikeeshinii baay'eetu jira. Warreen kana fakkeeffamanii hojjetaman yoo gadi deemnee gara gadiitu gaddeemne gosa adda addaatu jira. Garuu isaan kun immoo fakkeenyumaaf kan inni hojjetu jedhamee karaa adda addaatiin taa'eedha malee akka kanaa baay'ee hin hojjetu. Akka kanaa ofiisaatiin faayilii keenya irraa wantoota adda addaa rimuuf nuuf hin godhu jechuudha. Appilikeeshiniin kun calqaba irratti akkasitti nu baatee mallattoon ishii kun sarchii fakkaattu kan ofirraa qabdi. Appilikeeshiniin kun jechuudha. Appilikeeshinii kana eega bannee akkasitti nu dhufa. Ani waan nama daaloodii godhee jiruu fi amma gara duubatti deebiin sin agarsiisa. Calqaba mallattoo sarchiin qabdu mallattoo ishii kanaa jechuudha. Ishii kanatu nu dhufa. Ani waan daaloodii godhee jiruu fi amma instaalaan jedhe waan ta'eef ammaan duubatti deebi'ee akkaataa itti fayyadama appilikeeshinii kanaa waan sin hubachuu barbaadeef duubatti deebiin gara barumsa keenyatti deebinaa jechuudha. Egaa appilikeeshiniin keenya haala kanaan pilaastoorii keessa daaloodii ta'ee gadi nu bu'ee jechuudha. Appilikeeshinicha al tokkoof gadi qabna. Aga nu qoshii nu banamutti yeroo kennineef hin eegna. Haala bareedaa haala ajaa'ibaa ta'een nu banameera kun appilikeeshiniin keenya. As keessatti kan wanti nuti beekuu qabnu tokkoffaa ishii iddoo mallattoo saanduqa jirtu kana keessatti wantoota gosa wanta barbaanne keessaa rimuuvii fakkeenya iskaan audiyoo an jedhu keessa audiyoo sirboota yookaan muuziqaa garaagaraa yoo keessaa qaban isaan sana iskaanii nu godha ishirratti yoo kaawwanne jechuudha. Inni lammaffaan immoo iskaan viidiyoo kan jettu ishiin kun iskaan viidiyoo jetti. Viidiyoo keenya keessaa viidiyoo nuti hin tolle dabilii ta'anii 2-3 ta'anii osoo nuti hin beekin istoreejii keenya keessa jiru agarreera waa baay'ee jira waan ta'eef nuti odoo hin beekin keessatti dabil ta'anii jiru. Kanaaf ishii sanarratti soo goone viidiyoo keenya keessa waan dabilii ta'e 2 nuuf fidaa ishii keessaa tokko ofiisaatii raayitiitti godhaa tokko ni dhiisaa jechuudha. Inni gara biraa immoo isa gajallaatti gasiqee immoo asirratti kan iskaan piikcharan jedhu keessa biroowwan fakkeenya footoowwan adda addaa piroofaayilii imeejiiwwan adda addaa silkii keenya keessa yeroo tokko tokko dabilii ta'anii ni galu bilbila keenya keessa. Isaan sana immoo akka ofiisaatii yoo teekiitti goone barbaadee keessa iddoo 2-3 ta'anii jiranitti ofiisaatii nu banaa jechuudha. Gara gadiittis iddoo kanarra soo gadhuun iskaan dookumentii. Dookumentoota wal fakkaatoon tokko tokko ni jiru bilbila keenya keessa. Isaan sanallee irratti yoo teekii goone nu balleessuu danda'a rimuuf nu godha jechuudha waan dabilii ta'an jechuudha. Amma nuti as keessaa fayyadamuu kan barbaannu ishii asirraa kun fuul dabilkeet iskaan ishii jettu kana fayyadamuun dirqama. Ishii kana gubbaatti goonetii gara gadi buunee ishii asirraa kana iskaan naa waan jedhu kana al tokkoof gadi qabna. Kinoo haala bareedaa ta'e kanaan iskaanii nu gochaa jira jechuudha. Waaw! Ammaan wanta baay'ee waan silkii kiyya irratti yeroo bara waan fayyadamuuf itti fayyadamee waan argeef aga sanitti badaa anaaf wanti dabilii ta'ee bilbila kun jeeqee istoreejiin kee guutiin an jedhu baay'ee waan hin jirree fi ammatti garuu waan lama naaf fidee dhufa PCR an jedhuu fi taaskii joornaal an jedhu tokko na baay'eedha. Isaan lamaan kun iskaanii siifaa ta'anii dabilii ta'anii jiru silkii keerraa naan jireera waan ta'eefiyyuu achiin keessa seenee amma erga inni akkas naaf fidee raawwatee asitti baakinaawoo an jedhu sin jiraa ture nuti garuu baakinaawoo dhiibnee
ishee gara gajjallaa kana kunoo asirratti silkiin kanarratti kunoo ishee kanaan iddoo dileetinaa waan jettu kana iddoo kana al tokko gadi qabnee egaa al sanaaf gadi qabnee konfoomni dileet itti waliigalii yookaan itti waliigalta kanaan jedhu kana naa fidaa jechuudha. Isaan booda immoo kaansilii yookaan okkeen jettu jira nuti garuu kallattumaan okkee ishee kanaa filannaa jechuudha. Okkeen kun deemtee sana erga nuuf itti raawwattee amma gara gadiitti gad buunee isteeppii itti aanutu gara bara kaansilaan jedhuu fi giraanti parmiishinaan jedhu keechaa nuti giraanti parmiishin kan jedhu ishii kana filannaa jechuudha. Egaa haala kanaan wanti silkii keenya keessa dabilii ta'anii dhufan nu baasee dirqama kan wanti kamiyyuu sirraa iyyama barbaada. Wantoonni tokko appilikeeshiniin tokko iyyama kee malee silkii keessa seenanii dookumentii ati qabdu si alaan balleechanii. Kanaaf immoo ofii isaatiin nu fideera waan ta'eef amma allow access to download jedhu kana ishii gara gadii kanan al tokkoof gadi cuqaasaa jechuudha. Ayyee ammas immoo gara gajjallaatti duubatti deebi'ee cancel and allow inni jedhu dhufee amma immoo allow waan jedhu tuqannaa jechuudha. Sana booda haala bareedaa kanaan iskaaniin keessa godhee raayitii naaf kaa'eera jechuudha iddoo kanarratti. Silkiin kiyya haala bareedaadhaan waan dabilii ta'ee jiru irraa naa balleecheera. Dabilikeetidha maqaan isaa yoo appilikeeshinii waan dabilii ta'e waan 2-3 ta'ee istoreejii silkii keenyaa guutee nu rakkisu waan sana keessa naa balleecheera. Bakka haala kanaan namatti tolaa jechuudha. Viidiyoon kun baay'ee bareeda. Amma dubattee waan deebi'ee ilaallu dabilikeet faawundi naan jedha. Dabilikeet faawundi naan jedhe waan ta'eef iyyuu hin jiru wanti dabilii ta'ee 2-3 tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef ani amma dubatti hin deebi'ee qakeechaa hin ba'a waan ta'eef haala kanaan appilikeeshinii kana pilaa istoorii keessa karma salphaadhaan seennee daawunloodii godhachuu ni dandeenya. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Namoonni hanga har'aatti ittiin fayyadaminoo jiraatanillee pilaa istoorii keessa haala salphaadhaan gadi buufattanii dabilikeet hojjettanii barreeffatan sinii gadi bu'aa isa booda ergaa instoolii gootanii haala nama sinitti agarsiise kanaan ofiisaa gadi bu'ee itti fayyadamuu ni dandeechuu jechuudha. Tarii akka tasaa ta'e appilikeeshinii irratti beeksisni adda addaa ni gala waan ta'eef iyyuu instool kan jedhu kan dhiibnee duubatti keessa baakii goonee keessa baanaa jechuudha nuti. Appilikeeshiniin kun haala kana haala bareedaa kanaan baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee sirriitti gara duubarraa tuttuqaa sadan sanallee fayyadamnee as keessa Sitingiin as keessa jirurree laanguujiin ni jira. Akkasumas laanguujii yoo fayyadamuu barbaanne gosoota laanguujii baay'ee jira. As keessa laanguujii barbaanne irra kaawwannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Nuti garuu amma kan fayyadamaa jirru Ingilish waan jedhu irra jira waan ta'eef nuti Ingilish irra kaawwannaa jechuudha. Sanaan gara duubatti deebi'aa jechuudha. Inni iyyuu appilikeeshiniin isaa baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee namatti tola appilikeeshiniin kun warreen itti fayyadamtanis agartan amma kana ni beektu. Waan ta'eef iyyuu warri ittiin fayyadamnes immoo appilikeeshinii kana karama gabaabaadhaan pilaa istoorii keessa seentanii daawunloodii godhattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Barumsi keenya egaa kanarraa ishii kana fakkaatti hanga ammaatti nu wajjin turtanii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa baay'ee isin jaalanna. Dhagaaf nuuf tura iddoo nagaatu. Yoo isin ture laayikii, sheerii, sabskiraayib nu godhaa nu jajjabeessaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin galateeffanna.